Ashama harka fuunee daawwattoota yuutuubii saaqzeen hundi keessan akkam jirtu fayyaa keessanii egaa oduu simbirtuu qabna oduun simbirtuu keenya har'aa akkuma beekamu muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara adda waraanaa akka deemaa jiranu oduuf odeeffannoo torban kana keessa ijo dubbii addunyaa ta'uunis ni beekama nutisillee shakkii gurguddaa keessaa fi xinxala adda addaa namoonni beekamoon akkasumas miidiyaaleen addunyaa keessaa xinxala mataa isaa danda'e kennaati ture egaa erga deemee guyyaa sadii waan akkanaa erga guutee yeroo inni deemuu fi akkasumas immoo viidiyoo yeroo inni lola irratti argamu wanti inni mul'ate illee hin jiru kanaaf shakkii gurguddaa keessa nama galchaati ture garuu hadha sa'aatii muraasaan booda viidiyoodhaan asba'ee akka adda waraanaa jiruu fi akkasumas ammoo akka lolee fi cibraa yookaan bakka tokko buufata lolaa tokko akka booji'anii akkasumas akka barbadeessan akka injifannoodhaan goolabame kan dubbatanidha. Egaa akkuma beekamu Dr. Abiy Ahmed addunyaa kana keessatti addunyaa kanarratti yeroo ammaa kana keessa jaarraa 21ffaa keessa namoota yakka gurguddaadhaan himatamee fi akkasumas addunyaan guutuun qabdee takaaltee jirtuudha akkasumas nama sobaan beekamaa fi akkasumas shira adda addaa xaxuudhaan nama beekamaa yookaan immoo yakka gurguddaa hojjechuudhaan nama beekamaa ta'edha jechuudha Abiy. Egaa gara adda waraanaa deemuun isaa muummee ministeeraa ta'uudhaan kan ka'e addunyaadhaaf dubbii ijoo gurguddaa ta'eeti jira jechuudha. Egaa ammammoo erga bakka adda waraanaa deeme sana bakka isaallee himuu baatu eenyu wajjin akka lolaa jiruu fi yeroo ammaa kana keessatti mootummaan Itoophiyaa kan inni shororkeessaadha jedhee farrajee qaama lamaa inninis TDF fi akkasumas adda bilisummaa Oromoo ABO'dha jechuudha kan inni shororkeessummaadhaan farrajee jiru jarreen kun lamaan immoo wal ta'uudhaan mootummaa kana kasaaraa guddaadhaa fi akkasumas lola gurguddaa itti banuudhaan lola gurguddaa itti banuudhaan injifannoo gurguddaa kan gonfataa turanii fi akkasumas mootummaan kun akka inni dadhabu shoora guddaa kan taphataa turan jechuudha qaamni lamaan kun waliin ta'uudhaan erga naannoo Amaaraa fi akkasumas waboon guutuu Wallaggaa jechuun ni danda'ama akkasumas Shawaa Kaabaallee to'annoo isaa jala oolchee bakka gurguddaa to'annoo isaa jala oolchee ofiin amma kan inni bulchaa jiru jira jechuudha bilisummaadhaan biyya sana lolee injifatee mootummaa kana lolee injifatee kan inni biyya bulchaa jiru hedduudha jechuudha gara Wallaggaa guutummaan guutuu jechuun ni danda'ama akkasumas ammoo TPLF gara naannoo Amaaraa magaalota gurguddoo hedduu yaalii guddaa godhaa turanii akkasumas magaalota xixiqqaas of jalatti galchanii dabalataan ammoo waboon naannoo godina addaa Walloo naannoo Kamisee fi Dasee to'atee to'annoo isaa jala oolchee akkasumas kantiibaa yookaan bulchiinsa Walloo ofiisaatiif kaawwachuudhaan kan inni ummata sana bulchaa jirutu jira jechuudha. Egaa TPLF naannoo sana akka hamaa ta'in naannoo Amaaraa guutummaan guutuun to'ateera jechuunis ni danda'ama jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan yaaliin Gondar keessatti taasifamaa jiru akkasumas Baardaar keessatti taasifamaa jiru hoteela gurguddaa keessatti dhukaasni adda addaa dho'iinsi adda addaa kan inni uumamaa jiru yaalii gurguddaa kan isaan godhaa jiran kan agarsiisu. Egaa dubbii keenya irratti Abiy jechuun akkuma kanaan dura dubbanne nama shiraan beekamaadhaa fi nama sobaan beekamaadha. Yeroo ammaa kana keessatti biyyattiin mootummaa hin qabdu jechuun ni danda'ama. Mootummaan isiin qabdu adda waraanaa nan deema jedhee gara adda waraanaa deemuusaa viidiyoon ba'e ni jira jechuudha. Egaa dubbii keenya irratti amma injifannoo akka gonfataniif akka lolaa jiranu harrallee akka harra galgalarree akka lolaaf qophaa'anii jiranu kan inni hime jechuudha ofiisaatiif waraana kana kan inni hoogganaa jiru. Egaa dubbiin kun dhugaadha jechuutis ni ulfaata soba jechuutis ni ulfaata garuu guutummaan guutuutti jechuu yoo baannee jennee Abiy nama sammuutti fayyadamuu yookaan shiraan nama deemuu danda'udha. Gaaffiiwwan adda addaa akkasumas suuraa inni adda waraanaa deemee mul'atee fi viidiyoo inni adda waraanaa dhaqee achitti lolaa jiru hin mul'anne ture gidduu kana keessa. Kanaaf jedhee boroodhuma masaraa kiiloo 4 keessaa ba'ee bakka lolli jiru yookaan bakka waraanni jiru deemee viidiyoo kana waraabuu ni danda'a jechuudha. Uummanni akka shakkii keessaa ba'uuf akka
namoonni isa hordofaa jiranillee akka gara adda waraanaa deemanuufi mala inni itti fayyadamu yeroo baay'ee waraanni isaa harka wobootii fi akkasumas akka TPLFin hedduun isaanii booji'amanii hedduun isaanii ajjeefamanii hedduun isaanii ammoo garuma sanatti deebi'anii woboodhaaf warri Oromoo ta'an woboon booji'e yookaan wobootti harka kennatanii woboo wajjiniin mootummaa kana lolutti jiru akkasumas immoo warri TDF to'atan yookaan booji'an waraana TPLF wajjiniin wal ta'uudhaan waraana isaa rukutuutti jiru hedduu kan miidhamedha waraanni isaa jechuudha kanaafu harka hin kennadhu jechuudhaan dubbii keenya irratti inni nama gorsa barbaadus miti nama waan tokko yookaan waan ofiisaatii barbaade murteessuu waan ofiisaatii barbaade godhuudha kana jechuun namni akka kana biyya bulchuu mitiitii ganda tokko bulchuu akka hin dandeenyedha eenyunu kan beeku namni tokko gorsaa qabaachuu danda'a namni tokko biyya isaa keessatti paartiiwwan adda addaa jiraachuu danda'u paartiin morkitoota paartiiwwan morkattoota mana hidhaatti guuree kaan ajjeese kaan biyya hari'ee kaan taphaan ala godhe ofiisaatti biyya sana dhuunfatee biyya sana haala nama gaddisiisuu fi haala hamaa ta'een kan inni hoogganaa jirudha jechuudha bulchiinsaa keessatti yeroo erga inni bulchiinsa qabatee namoonni hedduun seera jalaallee baafamanii ajjeefamanii kan gatamanu kaan namni tokko yoo yakka hojjetee jedhe ilmi kan kee yakka hojjeteera jedhamee kan abbaan itti gaafatame abbaan ajjeefamudha jechuudha bulchiinsa isaa keessatti sirni inni diriirsuudhaaf deemaa jiru sirna tokko amantaa tokko aadaa tokko akkasumas immoo biyya tokko kan jedhu saba tokko kan jedhu kan inni kanaan dura warri Minilikii fi akkasumas ammoo warri naftanyoonni sirna kana diriirsanii ittiin of bulchaa jiran ahadistii kan jedhamu sana diriirsuudhaaf kaayyoon isaa inni guddaani ammas biyyi tokko Itoophiyaan kan jedhamtu sabab sablammoota walitti haammatteeti malee Itoophiyaan saba tokkoo fi amantaa tokkoo fi aadaa tokkoon Itoophiyaa jedhamtu tokkollee hin jirtu yoo kan argaa jirtan ta'e jedhee biyyoottan adda addaa Awurooppaa akkasumas bakka adda addaa keessatti kan hiriirri ba'amaa jiru jechuudha hiriirri kan ba'amu kuni alaabaan jarri qabatanii hiriira ba'anu alaabaa lummutti alaabaa jara Miniliki kan isaan qabatanii ba'aa jiranu Itoophiyaa bakka bu'u mootummaan kun Itoophiyaa bakka bu'u kan inni hundeessuudhaaf deemaa jiru biyya tokko amantaa tokko aadaa tokko afaan tokko saba tokko guutummaan guutuutti sirna nafxanyummaa diriirsuudhaaf kan inni hooggantoota siyaasaa paartiileewwan adda siyaasaa hunda isaanii taphaan ala godhe ofiisaatii dirree keessaa sifachi fiffiigaa jiru jechuudha addunyaan guutummaan guutuutti bitaa itti galtee lammiilee isii biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessaa lammiilee isii hunda mootummaan addunyaa kun akka jarri hatattamaan ba'anu kan isaan godhaa jirantu jira jechuudha kun egaa kufaatiin biyya tokko yookaan mootummaan kun kufaatii inni agarsiisaa jiru diinagdeedhaanis haa ta'u walitti dhufeenya dippiloomaasiidhaanis illee haa ta'u addunyaa wajjiniin hammam hanga walirraa citee kan agarsiisudha jechuudha egaa viidiyoon har'a mul'ate kuni dhugaadha soba wanti adda baafamee hin jiru garuu TV dhuma isaatiin kan inni mul'atedha dubbii keenya irratti namoonni dhuunfaan jechuudha dhimma waraanaa irratti akka hin dubbannee fi warra command postiidhaan alatti yaada akkasumas immoo ibsa kennamuudhaa qabu command postiin akka kennuudha kan inni gabaafamee jiru jechuudha wantichi kun ifaaf bilisa hin taane akkuma kanaan dura ofiin deemaa jiru ofumaan deemaa jira jechuudha egaa odeeffannoon yookaan simbirtuun oduun simbirtuun nuti ammaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa maatii kiyyan taane subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a